Egaanii akkuma duratti jedhee kunoo bishaan asitti qopheeffadheen jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii bishaan ammuma daakuchaa wal qixxaatu qopheeffachuu qaba. Kunoo asitti soogidda qopheessee jira. Soogidda yookaan ashaboo asitti qopheeffadhee jira. Daakuun koommoo kunoo asitti naaf qophaa'ee jira jechuudha. Kunoo argaa jirtanii akkasitti qopheeffadhee jira. Kunoo asitti immoo bishaan qopheeffadhee jira. Yoo dingata na hanqate hin beeku jedhee bishaan qopheeffadheen jira jechuudha. Amma soogidda xiqqootti itti naqa jira saayyuu waliin hin makaa jechuudha. Maanqadhaan garuu harkaan hin bukeessa. Guwaantii minaamin hin jiru mana kanaa silaafis hin jaallatan. Harka kiyya sirriitti dhiqadhee qulqulleessaa jechuudha. Kun ashaboo wal fudhachiisaa jira soogiddaa. Akkasitti hojjetama kubuziin qallaalidha waan nama dhibuu miti jechuudha. Ani mucattii maa tokko na gaafatee jennaan waraabe malee waan hundumti keenya bu'aa bukeessuu beeku jechuudha. Kunoo bishaan kootti naqadha. Ani baay'ee tosha garuu namoota baay'ee waan nyaatanii fi harka koo dhiqadhee deebi'a. Kun harka kiyya qulqulleeffadhee dhufeetiin jira jechuudha. Amma waliin makee sirriitti bukeessuu wal nyaachisuun qaba jechuudha. Daqiiqa baay'ee siin turu xiqqooma ishee lafa taa'ee tolfama. Bishaanumaaf soogidda bichaadha malee wanti itti nama tokkoon illee hin jiru jechuudha. Kun akkuma argitan bukeeffachaatiin jira jechuudha. Sirriitti wal nyaachuu qaba. Biridistittiin bukeessaa iyyuu argitanii waanuma mana keessaa qabnutti hintinii taana kaayee bakkeerraa fiduurra akkasii kunoo bukaa'aa jira. Sirriitti wal nyaachuu qaba. Gurachuu hin qabu iyyuu guratee garasii garana gubatee hintinii ta'uu hin qabu jechuudha. Bishaan xiqqootti godhee kunoo bukeessee wal nyaachisee kunoo akkuma argitanii guroollee hin qabu. Sirriitti wal nyaachisee jechuudha. Kaameeraa lafa godhee iyyuu kunoo iddoo tokko bareeda. Daqiiqaa muraasa booda nan tolchaa jechuudha. Daqiiqaa 10 akkas booda. Bukkee sanxaraga nannaa xaragamuu didee biradistiin naannofti kaameeraa warqaan qabee jiru. Amma immoo kunoolaa tolchaa isaatti darbaa. Kunoo eleen koo gurraatti dhagaa gurraachoftee baatee ergi waggaa meeqaatti tolfan anu waggaa 3 kana itti tolchuu jammare. Kunoolaa akkasitti haphistanii tolchitu yoo haphisan mi'aa yoo qallisanii furdisanii tolchan mi'aa. Haphiftee harkaan irra reeta. Kun silaa waan ta'een tolfamaan harkaan tolchaa. Hedduu bareechee tolcha jechuudha. Gidduutti harka dhiqachuu dhaqee kaameeraa keessa galee kaameeraatti mul'achuun barbaanneen tureeyyuu. Cimaan kanaan isinirraa dhossee jechuudha. Kunoo raawwachaa jira jechuudha. Mandiraa gubatee iyyuu tuun kaameeraa mittissu itti gadi gombisa daqiiqaa 2 akkas caalaaraan ture jechuudha. Laayik godhaame sabiskiraayib illee godhaachumaan mallattoo seefii lafiitii sana jirtu rukutaa yeroo tokko akka viidiyoon keenya dafee gadi isinii bu'uuf akkasii qaburreeftoota kiyya kunoo toshii jira jechuudha. Kunoo asirratti irraa baasee iyyuu tokkoffaa hidhiin isaanii duraa gubate dhiifama. Kunoo akkasitti tolfamaa wanta qallaalidha. Namni viidiyoo kana gaafatte viidiyoo kana laalii si qofa osoo hin taane yoona namni biraas akkuma kee kana barbaada waan ta'eef ijoolleen baadiyyaa jiran fa'aa akkasitti tolfatanii dinnicha isaaniitti hojjetatanii nyaachuu hin danda'u. Akkasii galatoomaa.